Odeeffannoo jijjiirraa taphattootatiin wal qabatuun keessumattuu jijjiirraan taphattoota kan liigota Awurooppaadha. Kan Pirimeer Liigii Ingilaand ammoo xumuramuuf guyyoota 19 hin caalle kan amma hafee Pirimeer Liigiin Ingilaand durseetuma guyyoottan kana dursan kana keessatti hanga paawundii biliyoona 2 baasee taphattoota maallaqa guddaadhaan riikardii ta'e mallatteessisaniiru. Ammas ammoo gatiin taphattoota riikardii ta'an Pirimeer Liigii Ingilaand keessatti ni galmaaf guyyoota hafan 19 hafan kana keessatti kan eegamu keessumattuu fulbaana tokko goolabama jijjiirran taphattoota Manchester United taphattoota sarara fuulduraa sadi mallatteesseera dursee paawundii miliyoona 200 ol baaseera. Amma ammoo sarara gidduu isaa cimsachuudhaa fi hojii haaraa gara dugda duubatti deebi'ee hojjechuudhaaf Manchester United karoorsee akka hojjetaa jiruudha kan himamaatiin jiru. Kanaan wal qabatee taphataa ganna 21 kan Biraayitaniif taphatu Kaarlos Baaleebaa yeroo lammaffaadhaaf maallaqaaf taphataa tokko itti dabalee dhiyeesseef Biraayitan ammas dideera jechuudhaan kan gabaafamaa jiru. Akka gabaasa Standard jedhutti yoo ta'e Biraayitan yaalii Manchester United kan yeroo lammaffaadhaa kanas dideeraa jedheera. Keessumattuu Manchester United Baaleebaa maallaqaaf taphattoota akaadaamii keessaa Toobii Kaleer taphataa kana itti dabalee gara Old Trafford fudhachuudhaaf yookaan mallatteessifachuudhaaf kan inni karoorfatee Biraayitan yoo xinnaate paawundii miliyoona 100 ol taphataa kanarraa argadhu malee hin gurguru barbaadu taphatichi turuu danda'a jechuudhaan kan waliigaltee taphaticha waliin qaburraa ka'ee taphataa kanarraa maallaqa jabaa barbaadu. Akka gabaasa Sky Sportiitti yoo ta'e Manchester United yeroo lammaffaadhaaf yaaliin taphataa kana mallatteessifachuudhaaf Biraayitaniif dhiyeesse harkatti kufeera jechuudhaan kan himatani. Keessumattuu taphataan dargaggeessi kun umrii 21 irratti kan inni argamu Biraayitan keessatti ga'umsa olaanaa irratti kan inni mul'isaatiin ture. Manchester United ammoo sarara gidduu keessumattuu lakkoofsa 6 irratti taphattoota barbaadan keessaa Manchester United taphataa kanarratti ija buufatuusaa irra deddeebiin himamaadha kan inni jiru. Sarara fuuldura irratti Sheeshkoo Okunya akkasuma immoo Imbomboo mallatteessifateera. Manchester United amma sarara fuulduraa caalaa ammoo gara duubatti goolii eegadha hanga sarara gidduutti irratti garee isaa cimsuudhaaf hojjetaadha kan jiru. Ta'us garuu yaaliin Kaarlos Baaleebaadhaa kun hanga ammaatti isaaniif hin milkoofne yookaan mallatteessifatu ta'e ammas riikordii biraa Pirimeer Liigii Ingilaand keessatti galmaa'uu danda'u yookaan immoo maallaqa guddaa Pirimeer Liigii Ingilaand taphattootaaf baase ta'uudhaan hammi jijjiirraa taphattootaaf ganna kana Pirimeer Liigiin Ingilaand baase daran kan dabalu ta'a jedhameeti kan inni eegamu. Tootinam ammoo taphataa Arsenaaliin barbaadamaa ture ammas barbaadamaadhuma jira. Taphataan kun birichi izee mallatteessifachuudhaaf akka ta'edha kan himamaa jiru. Sarara gidduu irratti miidhamaan James Maddison kan dhabe Tootinam taphataa lammii Ingilaand birichi izee mallatteessifachuudhaa fi dubbii akka eegaleedha kan himamaa jiru. Bara darbe keessumattuu Crystal Palace waliin bara milkii dabarseera. Taphataan kun dheengadduma waancaa Community Shieldtiin Liverpool injifatanii bara tokko keessatti yookaan turtii ji'oota 2 hin guunne keessatti waancaa lammaffaa kan isaan ittiin fudhatan taphattoota kanneen akka Eberichi Izetiin deeggarameetu waancaa FA England yeroo Manchester City irratti injifannoo galmeessan goolii taphataan kun galcheen Crystal Palace waancaa FA kana kan inni injifatee bara darbe walumaa gala dorgommiin dumaan goolii 14 galcheera. Taphataan dargaggeessi ganna 27 kun kanarraa ka'uudhaan Tootinam qaawwa sarara gidduu irratti isaan mudate kana taphataa umrii 27 kanaan bakka buufachuudhaaf Arsenaal waliin morkii keessa seenee taphatichilleen ammalleen gara Tootinamis deemu akka barbaadudha. Keessumattuu Champions League Awuroopaatti irratti hirmaachuudha kan barbaadu jedhamaatiin jira. Taphataan kun Toomas Frank kan durfamu Tootinam bakka James Maddisoniin taphataa buufachuun dirqama itti ta'a. Kanaan wal qabateeti tariitii taphaticha amma deebisanii Arsenaal harkaa kilabii London kan biraa harkaa buufachuudhaaf kan isaan imala eegalanii darbees Manchester City irraa Saaviinoo illee mallatteessifachuuf akka fedha qabanidha. Tootinam himamaa kan jiru ta'us garuu carraan isaan Saaviinoo argachuudhaaf qabanii dhiphaa akka ta'edha. Carraan maallaqaallee wal darbuu akka danda'udha. Tarii Manchester Cityn hanga paawundii miliyoona 50 ol taphataa kanarraa barbaada jedhamaati kan jiru. Eberichi Izen tariitii immoo taphataa Pirimeer Liigii Ingilaand keessatti baroottan darban ga'umsa olaanaa mul'iseedha. Bara 2020 Queen's Park Rangers irraa Crystal Palaceif erga mallatteessee gara taphoota 168 taphatee goolii 40 galcheera. Taphataan kun garee biyyaalessaa Ingilaandiif taphataa jirudha. Yeroo kanatti kanaan wal qabatee gara Tootinam imaluu danda'a jedhamaati kan eegamu. Dubbiin Alexander Isak fi Newcastle United itti fufeera. Lammiin Sweden ganna 25 Alexander Isak kana booda
deebi'ee Niwukaasiliif hin taphadhu jedheera jechuudha miidiyaaleen gabaasaa kan jiran. Isaa murteesseera deebi'ee gara Niwukaasiliif gareetti makamee taphachuudhaaf fedha akka hin qabneedha. Liibarpuuliif taphachuudhaaf hawwiin isaa jechaa jiru miidiyaaleen. Dursee Liibarpuul Aleksaandar Isaaqiin mallatteessifachuudhaaf hanga paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 10 dhiyeessee ture. Niwukaasil garuu hin ta'u jedhee ture. Maallaqa kana hin fudhadhuuti xiqqaata jedhee hanga paawundii miliyoona 100 miliyoona 50 barbaadaa jechuudhaan gatiin riikoordii ta'een taphataa kana kan isaan gurguruu barbaadanii maddeen ispoortii garaagaraa baay'een akka himanitti yoo ta'e immoo sana booda inumaayyuu Liibarpuul deebi'ee maallaqa kanaan Niwukaasiliif dhiyeessee taphaticha mallatteessifachuudhaaf gaafii biraa deebi'ee dhiyeessuu hin barbaadu. Fedhii isaallee jijjiiruu danda'a dhiisuullee danda'a jechuudhaan miidiyaaleen himaa kan jiranii. Leenjisaan Niwukaasil keessumattuu Niwukaasil Yuunaayitid Edi Haawu Aleksaandar Isaaqiin miseensa garee qophii bara dorgommii kana keessaa baaseera. Kanaan alatti Pirimeer Liigii Ingilaandii sanbata dhufuun Aston Villaa waliin kan taphatu Niwukaasil Yuunaayitid kanaanis garicha keessaa hambisaniiru. Karoora waliigala garichaa akka hin taane fi garee Edi Haawuun ala akka ta'e ibsamaadha kan inni jiru. Tapha torbee tokkoon booda eegaluun Pirimeer Liigii Ingilaandiin garichaan ala ta'uun isaa wal qabate The Athletic ammoo odeeffannoo argadheera jechuudhaan Isaaqi mataa isaatiin deebi'ee lammata Niwukaasiliif hin taphadhu jedheera murteesseera. Du'een argamu malee Liibarpuuliin ala kilaba biraatiif hin taphadhu jedheera jechuudhaan akka himanitti yoo ta'e taphatichi murtee kana kan fudhate leenjisichis dursee garichaan ala taasisuudhaan wal qabate tarii walii galteen inni Niwukaasil waliin qabu waggaa 3 tafa hanga bara 2028tti walii galtee kan qabu Aleksaandar Isaaqi gara Saawudii Arabiyaati illee kilaboonni barbaadan taphataa kana maallaqa jabaadhaan jiru. Inni garuu shaampiyoonii Pirimeer Liigii Ingilaand Liibarpuul akkasuma immoo kilaba Chaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti hirmaatuuf taphachuudhaan asumas yookaan immoo liigotuma Awurooppaadhaa keessa turuu akka barbaadu himamaa kan jiru Aleksaandar Isaaqii tarii Liibarpuul dursee Hugo Ekitike mallatteessifateera maallaqa jabaadhaan. Miidiyaaleef xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduun ammoo karoora Liibarpuul taphataa lammaffaa fuulduraa irratti dabalataan osoo Ekitike paawundii hanga miliyoona 80tti siquun taphataa kana mallatteessifate Isaaqiin maallaqa hammanaa itti baasuu maaf barbaachise jechuudhaan dabalataan Liibarpuul irratti qeeqa kaasaa kan isaan jiranii. Aleksaandar Isaaq bara darbe Muhammad Saalaatti aanee Pirimeer Liigii Ingilaandiin goolii hedduu galchee taphataa xumureedha. Umrii 25 irratti kan inni argamu taphataa ammoo iddoowwan barbaadanii taphachuu taphataa danda'anidha. Kubbaa miilan akkasuma ammoo addaan itti bu'ee taphataa galchuu danda'uudha. Sarara ittisaa garee faallaadhaa jeequudhaan taasgabbii dhoowwuudhaan taphattoota Pirimeer Liigii keessatti beekaman keessaa lammiin Siwiidin Aleksaandar Isaaq isa tokko. Haa ta'uuti taphatichi garuu sadarkaa kanatti hanga paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 50 itti baasuuf taphataa maluumeti jechuudhaan miidiyaaleen akkasuma xiinxaltoonni kubbaa miilaa gatiin amma Liibarpuul dhiyeesse paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 10 Aleksaandar Isaaqiif gahaadha itti baay'ataa jechuudhaan kan isaanii dubbatan. Gita taphataa akka Kiliyaan Mimbaappee fa'aatti maallaqni hanga kanaa yookaan immoo yeroo Niimaarri gara PSG daa'imadatti maallaqni itti ba'uu miti. Aleksaandar Isaaqii Riyaal Soosidaad irraa erga dhufe tarii Niwukaasil keessatti goolii galchuu itti dhufeera. Gita kanatti garuu waancadhaan faamee milkiiwwan dhandhamate yookaan galmeesse Liibarpuul keessatti maallaqa hamma kanaa itti ba'u hin jiru jechuudhaan miidiyaaleen illee kan isaan qeeqaa turan. Inni garuu kanas ta'e Liibarpuul fi kilaba Chaampiyoons Liigii Awurooppaa irratti hirmaatuuf mallatteessuun barbaade jechuun murteesseera jechuudhaan kan isaan dubbataa jiranii. Iddoo taphataa kanaa Niwukaasil Niikoolaa Jaaksaniin Cheelsii irraa mallatteessifachuu barbaada jedhamaa jira. Filannoo dhabeera. Beenjaamin Sheeshkool barbaadaatiin ture. Niwukaasil Maanchiistar harkaa fudhateera. Sana irratti Hugo Ekitike mallatteessifachuuf yaadaa ture. Kunis hin milkoofne fi carraan isaanii amma Niikoolaas Jaaksan Cheelsii keessatti barbaadamaa hin jiru jedhamaatiin jiru mallatteessifachuuf akka barbaadadha. Liibarpuul ammoo taphatichaaf maallaqa biraa dhiyeessuu baannaan carraan Niwukaasil gatiidhuma Niwukaasil Liibarpuul jalqaba dhiyeessee fudhachuudhaaf qabu hanga torbee xumuraa yookaan jijjiirraan taphattoota guyyaa xumuraa gahutti fudhachuuf ni dirqama jechuudha miidiyaaleen gabaasaa kan isaan jiran. Leandro Trossard ammoo ganna kana Arsenaal akka gadi lakkisu qophiidha jedhamuudha miidiyaaleen ibsaadha kan jiran. Sara qarqaraa irratti Nooni Maadu'aakee mallatteessifateera. Arsenaalii taphataan kun ammoo iddoo kanas taphachuudha kan inni danda'u. Tarii bara darbe jijjiiramee yeroo seenutti carraatti argateetti fayyadamee Arsenaal keessatti goolii galchuudhaan Miikeel Arteetaan yeroo rakkootti furmaata kan ta'eef taphataan kun amma garuu kanaan yaaddee carraan taphaa isaa jalaa gadi bu'uu danda'a jedhamaati kan jiru. Teessoo jijjiirratti dabarsuudhaan manna gara kilaba biraa deemee carraa isaa barbaaddachuu akka barbaaduudha himamaa kan jiru Leandro Trossard jechuudha.
akka gabaasa Sky Sportii jedhutti yoo ta'e BBC Sportii jedhutti yoo ta'e taphatichi ganna kana yookaan jijjiirraan kun osoo hin xumuramne Arsenaaliin gadi lakkisuu barbaada jechuudhaan kan himamaa jiru. Gabriel Jesus akkasuma immoo Martinelliin iddoo kanarratti kan isaan taphatanii filannoon baay'achuu wal qabatee carraan bara darbeeyyuu teessoorra taa'u bara dhufu ammoo ittuu hammaachuu akka danda'urraa yaadee taphatichi Arsenaal gadi lakkisuu murteesseera jechuudhaan miidiyaaleen gabaasaa kan jiran. Bayern Munich ammoo Manchester United Rasmus Hojlund narraa bitadhaa jennaan hin barbaadu jedheera jechuudhaan Sky Sport gabaaseera. Manchester torbee kana keessa Bayern Munich Rasmus Hojlund narraa mallatteessifadhaa maaloo jechuudhaan taphaticha akka itti dhaadheeffateedha kan himamaatiin jiru. Ta'us garuu shaampiyooniin Jarman Bayern Munich lammii Deenmaark kana hin barbaadu jechuudhaan harkatti dideera. Manchester United taphaticha kilabni paawundii miliyoona 30 naaf dhiyeesse argannaan nan gurgura jechuudhaan kanaan dura dubbataa turuunsaa ni yaadatama. Iddoo kanatti ammoo Benjamin Sheshko mallatteessifachuudhaan wal qabatee Manchester United carraan Rasmus Hojlund kilabicha keessa turuudha dhiphaa akka ta'edha. Yoo ta'ullee baate ergisaadhaan kilaboota birootiif akka kennu himamaatiin ture. AC Milan dabalatee ammatti ammoo Bayern Munich fi inni dhiyeessinaan isinirraa hin bitu jechuudhaan Bayern Munich harkatti dideera. Gama biraatiin carraan Gianluigi Donnarumma Manchester United mallatteessuu bal'aa akka ta'edha himamaa kan jiru. Garee PSG dhaatiin ala ta'eera. Taphataan kun waancaa mo'amtoota Awurooppaatiin boru PSG Tottenham waliin kan isaan taphatanii. Goolii eeganii lammii Italiidhaa fi kan kilaba PSGdha. Donnarummaan kilabicha waliin turuu akka hin barbaanne himamaateera. Manchester United ammoo goolii eegaa kana barbaadaadha jira. Chelsea illee goolii eegaa kana barbaadaa turus amma garuu Chelsea walumaa gala Donnarumma mallatteessifachuu akka hin barbaanne fi karoora isaa keessaa baaseera jechuudhaan gabaafamaa kan jiru. Manchester United goolii eegaa kana argachuu danda'a. Lewis Enrique ammoo garee isaaniitiin ala taasisuun tarii goolii eegaan kun akka PSGtti mufatee kilabicha gadi lakkisuuf daranu gara Manchester United imala isaa saffisiisa jedhaa kan jiran isaan miidiyaaleen keessumattuu boru tapha mo'amtootaatiin Tottenham fi PSG'n kan waliin taphatan tapha eegamuudha. Odeeffannoodhuma kanaan wal qabatuun tariiti PSG'n kilaba London kan biraa Chelseadhaan waancaa kilaboota addunyaatiin mo'atame kilaba biraa kan London ta'e Tottenham waliin kan hin taphatu. Kilaboonni London PSG harka kennachiisuu kan jedhu boru Thomas Frank fi Lewis Enrique tooftaa taphaa isaanii keessaa akkasumas gareewwan jajjaboo waancaa yookaan badhaasa baalaandooriif taphattoota eegaman kan akka Osman Dembele fa'aa waliin morkiin Thomas Frank fi gareen Tottenham sara gidduu irratti James Madison dhabe akkamiin waliin morkatu San Hongmin kilabicha gadi lakkise kan jedhu gamanumaa kan eegamu.